OBN hunda waliin ta'uudhaan istiidiyoo irraa sagantaa qajeelchaa akka isin wajjin turu ana Ahimad Garaaddaati lissaanuu mirreessaa oduulee godinaalee irraa nu qaqqaban erga isin biraan ga'een booda anaan gara boodaa walitti deebinaa turtii gaarii. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu poolisii torban kanaaf jenne qabannee dhiyaanneerra dursa oduu ijoo qaamoleen haqaa naannoo Oromiyaa kenniinsa tajaajilaa fi haqa qabeessa ta'e hawaasaaf kennuun gama danda'amu irratti mari'atan. Namoonni karaa seeraan alaatiin daddabarsaa daa'immanii irratti bobba'aa turan hidhaa cimaan adabamuu qajeelchi poolisii godina Baalee beeksise. Amma oduu bal'inaan oduu waliin lissaanuu mirreessaati. Qaamoleen haqaa naannoo Oromiyaa kenniinsa tajaajilaa fi haqa qabeessa ta'e hawaasaaf kennuun gama danda'amu irratti mari'atan. Muhammad Kadir dabalata qaba. Kenna tajaajila saffisaa haqa qabeessa fi dhaqqabamaa ta'e hawaasaaf kennuuf qindoominni qaamolee haqaa murteessaadha. Mariin qaamolee haqaa hirmaachise bakka afayaa'iin caffee naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan argamanitti manneen murtii, abbootii alangaa, qondaaltota poolisii fi hooggantoota manneen amala sirreessaa Oromiyaaf leenjiin kennameera. Komii hawaasaa gama kenniinsa tajaajila haqaatiin mul'atu furuuf qaamoleen haqaa miira tajaajiltummaa fi karaa itti gaafatamummaa qabuun gahee keessaan baachuu qabduu jedhu afayaa'iin caffee naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan. Dhimmoottan kenna tajaajila wajjin wal qabatan kun ammoo uummanni deddeebisee kaasu haqa uummanni barbaadamutti dhufu san akkaataa barbaadamu milkeessuun akkaataa barbaadamu tajaajila barbaadamu kennu yeroo kamiyyuu caalaa yeroo saama jechuudha. Qabatamaan uummanni waan jiru ragaadhaan kaasa. Kaleessa haqa dhokatee gurguramaa arra garuu ifatti hangana jechaatiin nutti dubbachaa jiru. Miskiinni haqa isaa barbaadachuu yookaan haqa argachuu hin danda'u kan jiru jechuudha. Kanaaf naannoo kanatti dhimmi haqaa dhimma hunda keenya ilaallatuu fi itti gaafatamummaa nutti kenname sana haqaan uummata akka tajaajilu ogummaa seeraa qabnu naamusa seeraa cimaadhaan tajaajilu yookaan kenna tajaajila haqni barbaadu kennuu keessattis qaamni kun gahee waan qabuuf akkamitti hoogganaa turre akkamitti tajaajilaa turre maaltu sirraa'uu qaba kan jiru san akka mana hojiittis tokko tokkoon deebi'amee eessatti dhuguma rakkoon hanqina haqaatii wal qabatu kun kenna tajaajilaatti wal qabatu kun eessatti eenyu biratti hajjusan illee sirri sakatta'uun barbaachisaadha. Tajaajila haqaa kennamu keessatti haqa hawaasaa maallaqaan osoo hin taane karaa haqaa qofaan kennuun dirqama qaamolee haqaati kan jedhan immoo pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaa Simalii fi hooggantuu biiroo abbaa alangaa Oromiyaa Aadde Addunyaa Ahmadi. Haqxan mallee warra maqarsii qabu warra fira qabu warra dhiibbaa gochuu danda'u malee rakkoo jira jedhanii nutti kaasaa jiru waan ta'eef poolisii bira rakkoon jira taanaan abbaan alangaa poolisii manni murtii taa'e maal inni rakkoon jiru jedhanii ilaalu mari'achuudha. Yoo dhuguma uummatichaaf ta'e dhimma dhuunfaatii miti kanarratti mari'annu dhimma hawaasaati hawaasicha bakka nuuf buufate carraa argannee hawaasicha tajaajiluu bakka sana kaa'amne kanaaf walitti dhufnee mari'achuun rakkoodha jedhee ilaalu. Naannoo irratti harcaatii bal'aa jira waan ta'eef akkamitti sirreeffannaadha kan ta'uu qabu. Kenni tajaajila haqaa kenna imimmaan uummata haquu wajjin wal qabata waan ta'eef mogolee uummataa bakka itti cabsinu keessa hin jirru waan ta'eef dhimmoota qorannoo bakka itti barbaadutti qorannoo sirnaa qorachuudhaan jechuudha. Himannaa bakka itti barbaadu himannaa qulqulluu fi adabsiisuu danda'u banuudhaan jechuudha. Murtii fudhatamummaa kennuudhaan uummata keenya gargaaruun dirqama hojiitis qabna dirqama lammummaatis qabna waan ta'eef uummata keenya karaa haqa qulqulluutti argatee itti jiraatu envaayiroomentii akkasiisan uumnee yoo hojjennee gaarii. Kenniinsa tajaajila haqaa mirkaneessuu keessatti hudhaaleen garaagaraa kan jiran ta'uu qaamoleen haqaa maricha irratti kaasaniiru. Tokkoffaa qabiinsa mirga namoomaatiinis wal qabatee nama yakkaamessaaf nama qulqulluu gargar baasanii to'achuudhaan wal qabatee rakkoo bu'uuraati jechuudha kan jiru. Haaloo dhuunfatiinis ni dhama ragaan hin dhiyaatu. Gama mana murtii irraa yoon eegalu akkuma naannoo yeroo nageenya jirutti keessattuu shaneedhaa fi abbaa torbee wantoota jedhamu magaalaa keessatti gurmaa'anii yakkoota ajjechaa suukanneessa adda addaa raawwatan namoota kanaan wal qabatee murtii haqaa kennanii olaantummaa seeraa irratti mirkaneessuu irratti xiqqoo waan jiru baay'een isaa namatti waan nama gammachiisu miti jechuudha. Jijjiiramaa fi ijaarsa biyyaa galma barbaadameen gahuuf marii fi qindoominni qaamolee haqaa murteessaadha jedhu
itti gaafatamaan biiroo fooyyeensa sirna haqaa Oromiyaa Komishinar Abbabaa Laggasaa fi Komishinar itti aanaa fi hoogganaa damee qorannoo yakkaaf murtee haqaa kennisiisuu qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komishinar Gargaaraa Girmaa Galaan. Miidhaan hawaasni keenya har'aan tana keessa seenee jiru kun bifa adda addaatiin yoo nuyi kan hin qabne yoo nuti dhagahamee rakkoonsaa rakkoo keenya jechuun nuti hin dandeenye malee kan samii bu'ee uummata kana gargaaruu waan danda'u natti hin fakkaatu. Kanaaf carraa argannee jirra, carraa nu harka jira. Nuti gatteenyee magaalatti, godinatti, koreen fooyyeensa sirna haqaa caasan sadarkaan jiru aanatti mari'annee gatteenyee dhuguma nuti Oromummaan kan nuti dhagahamu yoo ta'e eenyummaan aantummaan uummata kanaa nu keessa jira yoo ta'e rakkoo har'aan tana uummanni keenya keessa seene kana keessa hawaasa kana baasuuf shoorri keenya olaanaadha jechuudha. Bitimaa qabsoo wareegama uummanni keenya kaffalee asirra ga'ee xinnoo yaadachuu nu barbaachisa. Duubatti deebine. Gaafa isaaf gatii kennine waan irraa of harkaa qabnu kun maal akka ta'e sirriitti hubachuun hin danda'ama. Irrattis walii galuun hin danda'ama. Kanaaf dursa qooda hojii malee qooda galmaan qabnu biyya tokko qabna. Kanaaf naannoo tokko ijaarraa biyya tokko ijaarraa nama jiraachuu danda'u wanna kana yeroo baay'ee nan dubbadha nama jiraachuu danda'utu jireenya isaatti dhabee asiin nu ga'e. Baay'ee jireenya gaarii jiraachuu danda'an wareegamanii mirga saba kanaa tan deebisa jedhanii jireenyatti dhabanii lubbuutti dhabanii asiin nu ga'an. Isa santu nu ijaare. Isa santu mana murtii Oromiyaa ijaare. Baalangaa Oromiyaa ijaare. Poolisii Oromiyaa. Yoo sirriitti ol hubannee ol utubnee ol qabne waan rakkoo amma ta'ee gamaa gamanatti asii ka'u kana wal hubannee caalmatti biyya keenya uummata keenya ceesisuu dandeenya. Hanqinaalee kenniinsa tajaajila haqaa keessatti mul'atan furuu fi ciminoota jiran immoo itti fufsiisuuf qindoominaan ni hojjennaa jedhu qaamoleen haqaa dubbisne tokko tokko. Kenna tajaajilaa kana laachuudhaaf tokkoffaa qindoominni qaamolee haqaa murteessaadha. Kenna tajaajilaa kana irratti kenna tajaajila laatu qaamni sadan kun eessarratti hanqina qabna, eessarratti immoo cimina qabna. Kenniinsa keenya tajaajilaa biratti immoo hawaasi maal nuun jedhaasa jedhu sana dursa qindoominaan eessatti hanqina qabna hawaasa garaa ga'uudhaaf hawaasa keessaa baanee keessaa dhalannee keessaa guddanne kan bira ga'uudhaaf gammachiisuudhaaf harka utuu hin ilaalin tajaajiluudhaaf eessatti hanqina qabnaa kan jedhu kana dursa qindoominni barbaachisummaa qaba jechuudha. Gara fuulduraatti waltajjiin akkasiin qophaa'e sadarkaan gadi bu'ee nutis immoo hawaasa kanaaf erga dhaabbanne hawaasa kanaafis aarsaan inni taa'amu kafaluun erga jiraate iddoo kana dhaabachuun keenya har'a jirra boriin jiraannu waan hawaasa kana ta'uuf immoo hundumaansaa yaa'u jireenyaatti militarii keessatti jiraattu hanga lubbuutti kanatti kennitu waan ta'eef hawaasa kanaaf immoo tajaajila kennamuu qabu kanaa booda maaliyyoo ta'e kennuudhaaf qophiidha. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti qajeelchi poolisii godinichaa fi ejensiin geejjibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee waliin ta'uun barattoota deeggartoota nageenya tiraafikaa leenjisaa turan eebbisan. Gabaasaa Dinqaabantiif Faayisaa Xiqqee. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Naqamtee irraa barattoonni tola ooltummaa sochii nageenya tiraafikaa magaalichaa keessatti ta'uu fi akka biyyattiitti yeroo ammaa balaa konkolaataa lubbuu namaa fi qabeenya mancaasaa jiru sababeeffachuun leenjii fudhachaa turan barattoonni 47 eebbifamaniiru. Balaa tiraafikaa yeroo yeroon deddeebi'ee ga'aa jiru hir'isuuf barattoonni kun daandii qaxxaamuraa zebiraa irra dhaabbatanii akka tajaajilaniifidha. Hawaasni fi konkolaachistoonnis leenjitoota kanaaf yeroo isaan sochii nageenya tiraafikaa irratti hojjetan deeggarsa akka godhaniif abbaan adeemsa hojii to'annoo ejensii geejjibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Beenyaa Abdataa fi qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamteetti diviiziniin to'annoo nageenya tiraafikaa inspektar olaanaa Tagasuu Disaasaa himaniiru. Balaan magaalaa keenya keessatti yeroo garaagaraa hin mudata. Balaa kana keessatti balaan kun akka irratti taasisuuf immoo barattoonni gahee olaanaa waan qabaniif barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Naqamtee gargaaraa tiraafikaa ta'anii torbee lamaaf leenji'anii har'a asitti eebbifamaniiru. Kaayyoo wanta kanaa inni guddaan balaa hir'isuudha jechuudha. Balaan akkuma addunyaattis ta'e akka biyya keenyaatti immoo sadarkaa
Itoophiyaan har'a jirtu biyyoota konkolaataa baay'ee qabaniin yeroo wal madaalamu konkolaataa xiqqoodhaan balaa guddaan keessatti akka gahu istaatistiksiin balaa yeroo yerootti jiruun kaasachuudha. Kanuma fudhachuudhaan akka naannoo keenyattis Oromiyaatti rakkoon kun bal'inaan biyya kana keessa Oromiyaa keessatti gahachuudha. Sanuma kee qoodii magaalaa Naqamtee maal isa yoo ilaalle magaalaa Naqamtee keessattis balaan yeroo garaagaraatti gaha. Isa kana hojii kana wal gargaaranii akka inni nagaadhaan sochiin nagaan gaggeeffamuuf barbaachisaa. Barattoonni nageenya tiraafikaa irratti leenjitan kun hawaasa isaanii akka tajaajilanii fi balaa gama sochii nageenya tiraafikaan lubbuu namaa fi qabeenya irratti geessaa jiru kan hambisuu keessatti qoonni leenjitoonni kunneen qabdan olaanaa akka ta'e kan himan immoo durataa ittaanaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Tasfaayee Taaddasaati. Dhimma nageenya tiraafikaa wajjin wal qabatee leenji'anii keessumattuu hawaasa isaanii kana karaa humna isaaniitiin akka isaan tajaajilaniif guyyaa har'aa kana eebbifamanii addana ga'aniiru. Hedumina uummataa irraan kan ka'e magaalaa guddittii gara lixa Oromiyaati waan ta'eef keessumaa manneen barnootaa dhuunfaa adda addaa kolleejjiiwwan adda addaa magaalaa kana keessatti waan argamuuf rakkoon tiraafikaa keessumaa daran ni mul'ata. Rakkoo kana hanqisuu keessatti gaa ijoolleen faladha jedhamanii kan leenji'anidha. Barattoonni leenjii to'annoo nageenya tiraafikaa fudhatanis leenjii arganne bu'uura godhachuun hawaasa keenya kutannoo ni tajaajila jedhaniiru. Uummatallee karaa kanarratti daandii kanarratti harka bitaa isaanii qabatanii akka isaan deemaniif akkasumallee immoo konkolaattonnis saffisaa garmaleedhaan akka isaan hin ariifanneef haala tokkoon uummata keenya caafannee hojii guddaan hojjennee abdanna. Godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldellootti riqichi malkaa gubaa shororkeessitoota shaneen citee ture baajata mootummaan deebi'ee ijaaramuun tajaajilaaf ooleera. Gabaasaa Magarsaa Gammadaatiif Ahimir Xaqasaa. Riqichi kunis bakka aangawoonni mootummaa godina Booranaa fi Gujii akkasuma manguddoonnii fi hawaasni godina lameenii argamanitti tajaajila akka jalqabu ta'eera. Riqichi kun kan cite humna shororkeessaa shaneen yoo ta'u hawaasni godina Gujii fi Booranaa waggaa 3f addaan cituun rakkoo hawaas dinagdee miidhamaa turuusaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf aarsaan qaamoleen nageenyaa kanfalaa turan olaanaa ta'uun bulchaan godina Gujii Bahaa obbo Taaddalee Udoo himaniiru. Godini keenya guutumaa guutuutti akka shaneen hin fudhatamne loojistikii adda addaatiin rasaasaan humna namaatiin meeshaan nu deeggaraa eega tureen duuba waliigala humna isaanii qabatanii asitti galanii humna nageenyaa kan naannoo kana jiru poolisii federaalaa, poolisii humna addaa, poolisii idilee, milishaa, hawaasa hidhataa dhuunfaa kan hunda oltanuu qindeessanii diina naannoo kanatti uummata keenya dararaa ture baay'inaan akka inni ka'uu hin dandeenye rukutanii humna shororkeessaa kanaan qabeenya hawaasaa hedduun saamamuu fi barbadaa'uu ibsuun aarsaa guddaa qaamoleen nageenyaa taasisaniin riqichi malkaa gubaa irra deebiin kan hojjetamee tajaajila jalqabe ta'uu kan dubbatan immoo daayireektara qajeelcha poolisii godina Booranaa Komishinar Gargaaraa Duubaa Liibaniitiin. Mootummaan karoora qindaa'aa baasen diinii aanaan qabu, godina qabu, naannoon qabu, diinii biyyaati, diinii Oromooti, diinii Suumaleeti. Qindaa'inaan diina kana si baasuu qaba waan jedhaatiin ofii abbummaadhaan humna makalaakaa, humna addaa, poolisii, milishaa qindeessinee guyyaa muraasa keessatti lafinni dhuunfatee uummati inni garboonfatee deemaa jala baanyee. Shororkeessitoonni kunneen qabeenya nama dhuunfas ta'ee bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaa qaqqabsiisuun hawaasa irratti dhiibbaa uumaa kan jiran waan ta'eef hawaasni qaamolee nageenyaa waliin ta'uun bu'uuraalee misoomaa naannawa isaa jiru eeggachuu akka qabus dhaamameera. Kanaaf uummati keenya haana Gumii Eldelloo, gandi malkaa gubaa, gandi bulbulee, booba, haafanilleen gandi isaanii deebi'anii nagaaf tasgabbii isaanii eeggachuu qaban ijaaramanii gurmaa'anii diin ofirra dhowwuu danda'uu qabanii jechuudha. Qaamoleen hawaasaa iddoo sanatti arginee dubbisni tokko tokkos riqichi laga gubaa humna shororkeessaa shaneen kan cite ta'uu himanii gara fuulduraatiifis eegumsaa fi kunuunsa barbaachisu kan taasisaniif ta'uu dubbataniiru. Dilli kun dhaqceefam ganna afurii sadiin gaa rakkoo baay'ee nu qunname akka dilli kun cise nu booraan warra liibanii booraan kenna achi obboleessi qabna obboleettii qabna haadha qabna dubrii diinii qabna nu warri kun ganna afurii wal arguu hin dandeenye rakkoo guddaan nu qunname. Dua kan ada yang awal, hayda bang gafan, obboleettiin argu, aati aadin gar, aati ilmeen gar, trafik awal gar, duri nu karaa kana awal garra, war tokkocha, hadhamne guddoo rakkan. Duri ammallee karaa kanaanii nigdi walillee namni wanaggat, kan mooyyalee fudhatu, kan lageellee fudhatu,
hawaan kana gurgurat nigdi sun dhabe rakkate iyyoomma keettu iyyummaa rakkatu rakko guddoon nu gunda dargaggeessi keenna teenaan jaarsa keenna teenaan eegachuu qabna. Namoonni karaa seeraan alaatiin daddabarsa daa'immanii irratti bobba'an hidhaa cimaan adabamu qajeelchi poolisii godina Baalee beeksiseem. Gabaasaa Naasir Umariif Ahmed Garaddaa. Himatamtoonni Jamaal Tusaa fi Hirphoo Diimaa jedhaman jiraattota magaalaa Shaashamanneeti. Isaanis daa'imman umriin isaanii waggaa 8 hanga 13 gidduutti argaman dhiira 10 fi dubartoota 3 gowwoomsanii gara godina Baalee aanaa Sinaanaa geessu. Daa'imman kunniin yeroo baratuu qabanitti barumsa addaan kuchisiisuun hojiif otoo hin ga'in maatii isaanii irraa gargar baasuun aanaa Sinaanaa ganda Oborraa jedhamutti namoota biraatiif otoo hojiif qacarsiisaa jiranuu eeruu hawaasarraa argameen poolisiin kan to'ataman ta'uu diivijiniin qorannoo yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa waajjira poolisii aanaa Sinaanaa Saajiin Olaanaa Birhaanuu Tufaa himaniiru. Ijoolleen umrii isaanii maatiidhaan adda bahuu hin dandeenye kan gara guddina Baaleetti dhufu baay'ataa jechuudha. Kan ammoo hojiin qaamni seeraa kana hambisuudhaaf akka aanaa keenyatti hojii bal'aan hojjetameera. Bara 2014 kana keessa gara ijoollee 4-5 gara guddina Arsii Lixaatti qajeelcha poolisiitti kan kenninitu jira. Ammas ijoolleen namni 13 guddina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee ganda Abaaroo jedhamurra gara guddina keenyaa aanaa Sinaanaa ganda Oborraa daldala seeraan alaa yookaan immoo dallaalaan ijoollee kana yeroo hedduu deddeebi'ee gara guddina keenyaa gara aanaa Sinaanaatti fidu hordoffiidhaan hirmaannaa hawaasaatiin irra gahameera. Abbaan alangaa fi poolisii waliin ta'uun galmee ragaa namaatiin erga qulqulleessaniin booda mana murtii olaanaa godina Baaleef ergan. Manni murtii olaanaa godinichaas himatamaa tokkoffaa Jamaal Tusaa jedhamu hidhaa cimaa waggaa 18 yoo adabu, himatamaa lammaffaa Hirphoo Diimaa jedhamu immoo hidhaa cimaa waggaa 10 akka adabamu itti murteesseera. Himatamaa kana ni barsiisa fakkaata saamulee akeekkachiisa jennee yaadnee fi guyyaa dhimma kanaaf harkisaa qaban irraa eegalee kan lakkaa'u adabbii hidhaa cimaa waggaa 18 akka adabamu jenneerra. Kan himatamaa lammaffaa immoo bilisaan isaa 35 jalatti kan kufu ta'us himatamaan kun umriin isaa yeroo ammaa naannoo waggaa 70 akka ta'ee fi manguddoo umriin isaa gara manguddummaatti deemu akkasumas hirmaannaan gocha kana keessatti qabus ilaalcha keessa galchuudhaan adabbii himatamaa kana nu barsiisa fakkaatu isaanii akka keessa jennee yaadnee fi guyyaa harkisaa dhimma kanaaf qabu irraa eegalee kan lakkaa'amu adabbii hidhaa cimaa waggaa 10 akka adabamu jennee bu'uuraa seerri akka keewwata 195 adabbii sagalee guutuudhaan kennee jira. Daa'imman gochi kun irratti raawwatames yaadaa fi qalbiidhaan miidhamuu isaanii himanii tarkaanfii fudhatamettis kan gammadan ta'uu himaniiru. Dalagatanii horiilee eegdanii jedhee obboleessi kee wajjumaan dhufe ergisanii birrii 3,000 fuudhanii bakka ergasanii birrii 3,000 asitti hambisanii deemanii akkasitti nu fidee horii eegdanii waan biraan dalagdanii nuun jedhanii akkasumas nu kwaanii dallaala waan nufi 500 nurraa nyaattee tare. Dalagatanii jedhanii nu fidan horii namaa eegdanii jedhaniitiin amma guddate. Jiraattonni dubbisne tokko tokkos gochi daa'imman irratti raawwate kun kan isaan gaddisiise ta'uu dubbatu. Daa'imman kanaaf ammoo namtichi inni bira gale sun waan takka hin gumaachisuufi hin uffisu hin nyaachisu faayidaa ufii bichaa irra oolcha malee daa'imni kun faayidaa dhabee ruuyi ufiillee dhabee warra ufiillee dhabee dararaa keessa jira kan jedhu. Yakki akkasii akka hin uumamneef hawaasni daa'imman isaanii eegumsaa fi kunuunsa gahaa gochuu akka qaban qaamoleen haqaa dhaamaniiru. Nama san qofa barsiisuuf osoo hin ta'in hawaasa bal'aa duuba jiru san barsiisuufillee kan fayyadu waan ta'eef UNICEFin adda addaa jiran akka deeggaranii taasisanii guddisuudha malee rakkina irraa ka'anii daa'imman isaanii bakka hin taanetti nama hin taanetti iddoo hin taanetti immoo hojii hin taaneef hin kennamu. Ijoolleen tunniin kunuunsa barbaadan daa'imman. Hawaasni naannoo jirutti dhiibbaa daa'imman irra gahu hambisuu akka qabanii fi daa'imman karaa seeraan alaatiin himatamtoota kanaan dabarfamaa turan yeroo ammaa gara maatii isaaniittis deebi'aniiru. Balaa konkolaataa godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti mudateen lubbuu namaa fi qabeenyarraa miidhaan ga'uu poolisiin beeksiseem. Gabaasaa Tolosaa Goshuu akka itti qindeessineerra.
Godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti balaa konkolaataa mudateen lubbuu namaa fi qabeenyarraa miidhaan ga'uu poolisiin hime. Akka ittaanaan daayirekteeraa waajjira poolisii aanaa Qarsaa Inspektar Olaanaa Sa'aad Kaliil himanitti konkolaataan fe'umsaa lakkoofsi gabatee isaa koodii 3-28742 AA ta'e Dirree Dawaa irraa gara magaalaa Finfinneetti simmintoo fe'ee otoo deemaa jiru magaalaa Qarsaatti lafoo deemtota nama 16 irratti miidhaa